namicha tokkotu ture qurxummii qabee maatii ofii ittiin jiraachisaa ofillee ittiin jiraata. Akka tasaa ta'ee gaaf tokko qurxummii guddaa isaa gatii hin beekne wayii argate. Maarri qurxummii kana erga duraaniitiyyuu numa qaba har'a ammoo qurxummii guddaa kana hiriyoota kootiin affeeree maatii kootiin gammachiisa jedheetiin murteesse. Eega qalee waa hunda qopheessanii eega fidanii hunda suuraa kaasan hiriyoonni isaa. Hiriyoota inni waame keessaa namni tokko nama miidiyaati. Hiriyyaan kennaa qurxummii hamma gana ga'u argatee affeerraa hiriyoota isaatiif godhe jedhee poostii godhe. Yeroo poostii godhuu gatii san namni beeku qurxummii san sheer godhee gatiin isaa 2.45 ta'u miidiyaa irratti baase. Doolaara miliyoona 2.45 ta'u miidiyaa irratti baase. Inni garuu gatii isaan dhageenye eega nyaatanii geessanii booda yoo miidiyaa irra ol bahanii gatiin qurxummicha inni hiriyoota isaa affeeree agas ta'uu hubate. Namni kun asiin dura mallaqa hamma hagana ga'u lakkaa'ee hin beeku waan akkanallee ni argadha jedhee hin beeku hiriyoota ofii ittiin gammachiisuuf qofa. Maarree namni kun hin gaabbamoo hin gaabbu. Maarree icciitiin hin gaabbu waa hedduudha. Jawaar illee wanna hin gaabbu jedheef waa hedduu qabaachuu danda'a. Dur biyyattii san Oromoon biyya hoogganuu hin danda'u, biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon ni baay'ata malee humaa buusuu kan danda'u jedhamu san sabni biraa jedhu san jijjiiree jira. Haa ta'uuti namni walii siyaasallee walii galuu baatan namni biyya san bulchaa jiru nama afaan Oromoo dubbatu. Nama Oromoo tokko fidee masaraa san seensisee Jawaar warra hin gaabba jettaniif hin gaabbuu waan jedhuuf kana tokko waan itti qalbii dhiyeessu tokko jechuudha. Masaraa san dur namni keenya ni ergama malee alamarra taa'a malee ol seenee nama ajajuu hin arganne carraa akkasii. Sababa godhee qeerroo waliin sabaaf sablammii hunda of jalatti hiriirsee yeroo sanitti qabsoo san hoogganaa ture Jawaar Mohammed. Kan OPDO duraanillee garii ofitti makee kan akka tiimii lammaa san hunda jalaa baasee har'a aangoo yoo kenneef saba Oromoo tokko aangootti baasee masaraa seensise hin gaabbu. Maaliif gaabbamee warri hin gaabba jettan? Ani garuu Jawaar akkanatti mul'atutti Oromoodhaaf waan guddaa tokko oolchee jira. Waan guddaa tokko gumaachee jira. Oromoo waan jedhamu sunuu gaafa inni hayam Oromoo First miidiyaa Aljazeeraa irratti jedhe sanirra namni kaka'umsa sirriitti godhatee Oromummaa ofii kanallee mul'isee tokkummallee walitti dhufeenyallee yeroo sanarraa jalqabamte jechuudha. San dura garuu abbootiin keenya akaakayyoota warreen ta'uu danda'an waggaa hedduuf afaan qawweetiinis saraa adda addaa keessattis aarsaa hedduu kafalanii jiran. Bu'aa guddaa kan argamsiise garuu bu'aa Jawaar Mohammed keessatti hirmaatee inni hoogganee ni jedhee yaada. Kanaafuu mootummaa kanarraayis nama kamirraayyuu Jawaar galata qaba.